Laala akkanitti sodaatee jala xurxur jedhu fidee nyaatatti kenneef achitti fidee danfatti naqu wallaahi teessee harakaatatti godhaa jirti mucattiin istaayiliin ishee eenyu nama yaadachiisti magartuu ittaane immoo zaalika kuni adeemsa zaalikaati wallaahi akkuma isiniin jedhe sana ishiitu ka gorsee viidiyoo irraa waraabi waan inni jedhu laali waan ishiin hin gorsiin hin jiru kani fundura keenya teessee haasoftee sanaa miti kana daran gorsiteenii jirti jechuudha abdiitti meeqa akkam goona nuti wallaahi namni hedduun maal mataatanii bira dhaabbadha kana yoo namni kaa walii gallee namni sirritti jabaan kun kaasoo harkaan deemin sa'idoon nu gargaaree mucaa kana yoo wadarumaan hiine malee naman dhaga'u abdiin maqaa wal balleessu waan godhan guutu achi siqii asiin ciisii achiin hin ciisini narraa gabbu'i narraa gadin bu'ini maaltu hafe bara maanu nafni wallaahi ijoolleen hedduu yoo gaafa viidiyoo lammataa immoo waan biraa nuuf fidanii dhufanii jettanii barreessitan na kolfisiiftanii ijoolleen tokko immoo sa'idoo jaalannee yaa waan koo jettanii inshaallah ka sa'idoo kana yoo jaallattanii abbaan sa'idoo jaallattan keessaan na dubbisaa isini gaafadha malee maal jedhare waan jedhullee beeku Sa'id dhugaadha nama jaalatamu nama kabajamu nama kabajaa namaaf qabu kun ontala gowwitti keenya jala iyyuu deemee sirritti kan ishii cinaa dhaabbatee hajjiin illee wallaahi na kolfisiisan waan ijoollee keenya kun inuma nama ajaa'iba inni illee Sa'id kana hin ajjeesa maal ta'a jedhee shik godhaa yoo shugguxii samoona kana shugguxii tokkosuu jedhanii lafaatti darbee fiigan kijiba wallaahi hajjiin imma muudii abdii maali muudii hajjii caaltuutu beekee jira maaliif ana beekaa ishiin illee akkanumaan qaajjoofti garuu ishiiruma irratti dhiirummaansa yoo nanni maqaa shayidooni oomnaan ofillatti finchaa'eela jette ofirratti maanuma fincaa Sa'idiin sodaata garuu immoo asirratti dhaamtiin ani qabu Sa'id kana karaa namaa miisisuu ni laata sababa ishiitiin aaree mucaan kun isa dhaalaata waan akkasiin nama yaaddessa malee akkuma yeroo darbe siniin jedhe Sa'idiin homaa gochuu hin danda'u onnee kamiin Sa'id dhaa miti yoogaa namni kun gadheen yoo nama balleessu dhokataan nama balleessa intalli durbaa kan ofittiin saalfatiin kan rabbii ishee ofirratti hin sodaatiin kabajaa warra ofii of buuftee of kabajaa ofiillee buuftee kabajaa oromummaa kanallee buuftee akkas qorroffattu qorroffeen ishiitu gaa itti saalfata malee abdii waan itti saalfatu hin qabu kanaan isa quutessuu hin qabdu ani immoo gaa akkuma sinnaan jettan bilbilee gorsuu ni yaala yoo naa danda'ame iyyuu waamee akkuma isaanii sana gaa kaameeraa dhaabbadhee akkasiin naamantan gaafachuuf ni yaala anaaf bilbilaan kaasu abdiini waan nikiyya waan tokko isiniin galchuu ani amma fayyaa qaba fayyaa guutuu qaba alhamdulillah ka agammaan cinaa dhaabbattaniif galatoomaanuun jedhee waan jiruufi waan illee nu dhaga'u natti hin fakkaatu anarra Sa'idoo kana dhagaa Sa'idootti immoo inni haa gorsu beeruma kana jalaa bahuu qaba ijoolleen hedduun as jalatti amma rabbiin baga dubartii arsiina godhee jettaniin dogoggoriina dubartii arsiis taatee baalees taatee yaani shawaas taatee bakka feetee yoo taate yoo rabbiin aqlii dhoowwate aqliin hangimaan jirtu dubartii Harargee keessas dubartii jajjabanuma beekna dubartii gaarii hayyuunuma beekna kunoo maal zaalikaan arsii mitiiree yoo akkas taate hin jedhiina akkas shanyumaan waliin tuqiina hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhiifamallee naaf godhaati nuti shanyii tokkodha Oromoon tokkodha gandi keenya adda haa taatu malee nuti aadaan keenya tokkodha namummaan keenya tokko dhiiga tokko hin jedhiina ishuma kanan na jibbisiisan yeroo baay'ee nama amantii fi gandummaa fi maalii wal xuxuqu kana hin jaaladhan dhugaa rabbii isinitti hima maaliifuu rasuulli keenya gaa hin jaalatu shanyummaa fi gandummaa namuma kamuu nama ta'uu itti amantanii jaalatu malee waan akkasii keessaa bahaa miira keessa isiniin jechuu barbaada komantii tokko waan argee fi dhiifama naaf godhaanuu keessa galuun hin barbaachisu egaa mucattiin kuni sirrii hin jirtu jetti waan ishiin taate Allahu alam abdiin illee waan mucattii namaa godhe hin beeku afaanumaa baaftee na korkaasaa bultee maal ta'aa bultee ausbilla ani jechuun nama saalfachiisa mucayyoon sirrii hin jirtu dhugaa dubbatuu fi afaanuu jallatee hijaaballee akkaataan itti ishiin hidhattee sirrii hin jirtu maalumaafu egaa farshoo dhugdee dhuftaa
waan tuutan sanaan maqaa isaan dhamu isa faa tuuttee akka nama isaa tuuttee taatee jirtaa jetteeni ani kana maqaa isin dhamu kun wanjala farshoo sanallee wayyaadha farshoo sana namni hin beeku ani sodaadha jechuu barbaada amma abdiin keenya gaalaala akka inni itti sodaatee jala xurxur jedhu fidee nyaatatti kenneef achitti fidee danfatti naku wallaahi teessee harakaatatti godhaa jirti mucattiin istaayiliin ishee eenyu nama yaadachiisti magartuu ittaanee immoo zaalika kuni adeemsa zaalikaati wallaahi akkuma isiniin jedhe sana isheetu kaa gorsee viidiyoo irraa waraabi waan inni jedhu laali waan ishiin hin gorsiin hin jiru kani fuundura keenya teessee haasoftee sanaa miti kana daran gorsiteenii jirti jechuudha abdiitti meeqa akkam goona nuti wallaahi namni hedduun maal mataatanii bira dhaabbadha kana yoo namni kaa walii gallee namni sirritti jabaan kun kaasoo nu harkaan deemin Sa'idoon nu gargaaree mucaa kana yoo wadarumaan hiine malee naman dhaga'u abdiin kunoo Sa'idiin sila ofiisaatiifuu asiifachi deddeemaa jira Yemanii gara Itoophiyaa gara Yeman jidduu deemaati durba tokkotti nikaa godhatee biyyaa innuu fideefin dhufu obboleessa gaariiti kunoo Sa'id jechuun nama gaariidha kunoo nama kamiifuu nama dhaabbatu naa fidi hin jedhuuni mucaan ofumaa kaslaanee ofumaa qaajjee ofumaaf maqaaf balleessee ofiillee raataa malee fayyaa qaba wallaahi abdiin fayyaa guutuu qaba maal ta'e amma maashaallah omaa takkan qabu dura nuti siirii qaba hin maraate jennee akkana aarree isaa gubataa turre amma fayyaa qaba jedhee nu afaan baasee ani fayyaa qaba alhamdulillah jedhe ofumaa beera kaanii kan fidee mataaf dhukkubsa manni kansa meeshaan kansa maaluma isa cinqa ofirraan hari'u beera nama maaltu isa beera nama faana isa cinquu dhaqe wallaahi ofirraa hari'ee raahaa godhee nama rabbiin sodaattu nama aadaa fi safuu ishii kabaju nama haadha abbaa kabaju nama amantaa ishiitiin qajeeltu tokko ofittiin fidatuun ofiisaati gizee kana keessa bar namnu namaa filatu jechuun gowwummaadha naani abbaatu laallatee eega laallatee booda wal madaalee wallaalee namni gara bultiitti deema kuni inuma dhuftiitti laxxafamti kaana sii dhuftiitti mallaxxafamti mucaan waan qabatee waan dhiisu wallaale beera halaas amma immoo namitti namaa waan inni godhe maal beekan aaddii bormoo waan biraatti fiddi kanagaa akkuma beekamu mucattiin nagaa turte omaallee hin beektuu haarawaa turte isaa imataati turte hangaatuun kun garuu immoo guutama ergama zaalikaati zaalikaa jechuun zaalima rabbiin ofirratti sodaanne nama tokkoon sodaanne nama kabajaan qabne kuni ergama zaalikaati isoo kana hunda beeku namni waa takkan shakku nama kana shakkuu qabdan eenyumayyuu yoo ta'e shakkuu qaba namni yeroon keessa jiru yeroo maraatee namni kunu akka fedhe ta'ee qullaa sooshaal miidiyaa irra bo'u amma algumarra ta'anii akkana godhatuun kun maali keenyumti kunu maal gochaa jiranii jedha bara wallaahi nama saalfachiisa hin saalfannee duun naa nuti waan goonu tokko hin qabnu kaan viidiyoo kaameraa dhaabbatanii maqaa wal balleessu waan godhan guutu achi siqii asiin ciisii achiin hin ciisinii narraa gabbu'i narraa gadi hin bu'ini maaltu hafe bara omaan hunafni wallaahi ijoolleen hedduuyyuu gaafa viidiyoo lammataa immoo waan biraa nuuf fidanii dhufanii jettanii barreessitan na kolfisiiftanii ijoolleen tokko immoo Sa'idoo jaalannee yaa waan koo jettanii inshallah ka Sa'idoo kana yoo jaallattanii abbaan Sa'idoo jaallattan keessaan na dubbisaa isinii gaafadha malee maal jedhare waan jedhullee beeku Sa'id dhugaadha nama jaallatamu nama kabajamu nama kabajaa namaaf qabu kun ontala gowwittii keenya jala iyyuu deemee sirrittiin kan ishii cinaa dhaabbatee hajjiin illee wallaahi na kolfisiisan waan ijoollee keenyaa kun inuma nama ajaa'iba inni illee Sa'id kana hin ajjeesaa maal ta'a jedhee shik godhaa yoo shugguxii samoona kana shugguxii tokko suu jedhanii lafaatti darbee fiigan kijiba wallaahi hajjiin imma muudii abdii maali muudii hajjii caaltuutu beekee jira maaliif waan abbeekaa ishiin illee akkanumaan qaajjoofti garuu ishiiruma irratti dhiirummaansa yoo namni maqaa shayidooni oomnaan ofillatti finchaa'eela jette
ofirratti maanuma fincaa Sa'idiin hin sodaata garuu immoo asirratti dhaamsina ni qabu Sa'id kana karaa namaa miisisuu ni laata sababa ishiitiin aaree mucaan kun isa dhaalaata waan akkasiin nama yaaddessa malee akkuma yeroo darbe siniin jedhe Sa'idiin homaa gochuu hin danda'u onnee kamiin Sa'id dhaa miti yoogaa namni kun gadheen yoo nama balleessu dhokataan nama balleessa. Ilmi dhiiraa gootummaa akka qabu gadhee harkatti lubbuun isaa baate yeroo baay'ee kanuma kanaaf malee Sa'id garuu ka maashaallah rabbiillee isa eegaa namni of eegeellee hin danda'u rabbiitu caala rabbii gaditti immoo innillee jajjaba. Kanaafiyyuu wanti ijoollee keenyaa kun namaan qabatamu akka waan nama abaarsa qabanii waan isaan hojjetan guutuun namumaaf hin galu wallaahi annaaf hin galu. Deemee achi mana saamee ilaalii gaafatuuf yaalii gorsi yoo dandeesseenii asirra baatee naasa'inii warreen naan jettaniif immoo namni aga kiyya isaan gorsee isaan jala deemee ani kaameeruma kana hin keewwanne malee namni akka kiyya isaan faana dhama'ee hin jiru nama kiyyaa miti nama faanaanuma dhama'a kanaafiyyuu ani immoo mana isaanii kotteen kiyya hin gawaniin sodaadha. Tasa yoon Sa'id kan argadhee Sa'id wajjiniin ganda abdii fa'aa sana deeme malee ani hin deemu ijoollee kiyyarra na ajjeesanii anaani maaliifuu nama hedduun na jibbana kana nama hedduun na jibba sababan beerran sana achi hidhaa sana baasuu dideef na jibbanii jiranii maaliifuu kun namtittiin Oromoo irraa waan qabdu mujrimaa jedhee qaata Oromoo magaalaa kana na jibbee jira ani immoo na tuqnaani malee lafaa ka'ee nama hin tuqne ammallee namni tokko dhufee na tuqnaan gara seeraa deema malee maaltu as teessisee na legeelleksiisaa oole seerri osoo jiru maallaqni fedhe haa ba'u baalagee isinii dhufte ofumarraa qabuudha kanaaf malee ani abdii mana isaa yoo deemee caaltus yoo mana ishii deemee dubbisee gaafadhee namaa jechuu miti garuu immoo ijoollee kiyya namni naa caalu hin jiru mana kiyya namni naa caalu hin jiru kanaafidha isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya warreen na jaallattanii gaamee komantiin naaf barreessaa isiniin jedha warreen immoo waan koo karaarra goraa jirta deebii naan jettanis na sirreessaa maaliif iyyuu aniin kun miira keessa galee anillee waan hin taane gochuu danda'a balleessuu danda'a nama qulqulluudha ani umaa nama hin goonedha jechuun hin ta'u kaani namni hunduu dadhabbina mataasaa qaba kanaafuu na sirreessuun immoo gahee keessanii isin waan jettan immoo sirreeffatuun gahee kiyyadha yoon isinii balleessa akkuma isiniin jedhe na of galchaa anga video bira walitti deebinu galatoomaa jiraadha bakka jirtan hundi nageenyi haa jiraatu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja warreen na jibbitanis warreen na jaallattanis hunda keessanuu nagaan keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu turtii gaarii galatooma.